Fernandes. Garnacho. Rashford coming in. Pushed aside by Kelleher. Arsenal, Chelsea fi Manchester City waliin murkiin goonuu hunduu ulfaataa ta'uu danda'a. Murkiin isaan faana goonuu hunduu ni ulfaata jechuun koo ammoo saantuma saanuu keenya jechuu koo miti. Masaanuun keenya inni dhugaan Liverpool fi Liverpool qofaadha. Still working this part of the pitch and Garnacho's got in here. Off Kelleher and followed up by Scott McTominay. Yeroo isaa darbe malee yaadannoon isaa galmee seenaa fi sammuu namoota miiliyoonaa keessaa akka bilbilaa qillisaa jiraata. Masaanummaa fiixee dhumaarra ga'ee falmiin irra inaantuu fi sirran aanaa kan waaree jaaree kilaboota lamaanii kan addunyaan ittiin boonee gadiin ammoo itti boo'ee walmorkii Manchester United fi Liverpool. Good battling by Fabinho there, and it's still there. And this is Salah. Shaw was being careful not to handle it. Darwin Núñez makes it 2-0. Manchester United defensively have looked very loose, and it hasn't been like that for a while. But Sir Alex Chapman Ferguson ufanittim olaantummaan Liverpool biyya England irra bayee guutuu addunyaallee mirqaansee ture. Jabana fargii booda garuu waggoonni hunduu Liverpooliif yaaddoo ture akka yaaddessaadha. Olaantummaa Manchester United tiksuudhaaf Adam Smith miillisaa sarbaa irratti akka muka shonkooraa yoo harriiseedhaan qat jedhee citeera. Egereen kubbaa miilaa Smithis akkasiin bishaan dhugee hafe. Ilmi sooressa beekamaa Ingilaandii kan birriif osoo hin taane qinxii fi bashannanaaf kubbaa miilaa taphachuu filatee Adam Smith kubbaa hamaa keessisaa kan qilleensaan guutame osoo hin taane waan dhagaan keessa jiru fakkaatu rukuttaa dabbiirii serraa Smithitti dhufeen miilasaa sarbaatti kutee darbe. Masaanummaatu akkasii falmii dhimmoatamuutu kana qaba. Abbootiin seeraa ciccimoon falmii waluun kura taphattootaa fi leenjistoota garee lamaanii walirraa ittisuudhaaf dhufan irraa kaartiin diimaa fi akeekkachiisaan dhibbaata maallaqaaman mataa taphattootaarraan samiitti ol qabamaniiru. Carabao Cup final later on. Elliott dispossessed by Amad Diallo and Garnacho is away. And he's got Amad up with him. Here is the youngster Amad. Oh, it's in! What a moment for Amad Diallo. Haati Ferguson booda madaalliin guddaan Premier League Englandii gara Liverpoolitti jallatee ol ka'uu didee dafee gara seexanoota diddiimootti nu dhuufe. Barrisaa bara 1990 keessaa kanaaf taphataan addaa kanan gaafa xiiqiitti abdadhu rooyikiin kan jedhan Sir Alex Ferguson jireenya koo keessatti qixa bahuudhaaf taphadhee hin beeku. Keessaa'uu Liverpool faana maali qixa bahuun maaliidhaa qixa bahuudhaaf karoorfachuun anaaf qixa bahuun mo'atamuudhaan adda mitiin yaada fargiitiin dhugaarra jiru yoo ilaalle garuu dubbii waliif faallaadha. United edda waancaa ol fuudhee waggoonni hedduu lakkaa'amaniiru. Gadaa United City fi Liverpooliif darbeera. Ta'us garuu seenaan ol siqee qalama diimaadhaan barreeffame alaalarraa mul'ata. Seenaan seexanoota diddiimoo. Liverpool barana shaampiyoonii Ingilaandi taanaan seenaa guddaa seexanoonni diddiimoon yeroo 20f waancaa Premier League Ingilaandi fudhatan ni qooddata. Kanaaf seexanoonni diddiimoon boolaraachaa fi buutii seenanii humna qabanii fi hin qabne fayyadamanii dilbata Liverpool mo'achuu qabu. Elliott, can they make it 6? Up to Firmino. Salah! It is 6! It's become Liverpool's best day of the season. Tarii maaltu beekam seenaan seenaa dabaluu danda'am. Iddoon ittisaa isaa miidhamaan kan haphate Liverpool maal ta'an gaaffii dilbanni deebisuudha. Takkaa daamaan isaa dannabsee kan hin beekne gareen Arne Slootiin dhugumaan barana tilmaama waancaatiif kan isa kaadhimsiisuudha. Torbaanii gara torbaanitti injifannoo dhamdhamaa kan dhufan Arne Sloot torbaan kanaan garee namoota uffatee garee Ruben Amorim
salphumatti mo'atu warri jedhan jiru. Isaan keessaa immoo ogeessi kubbaa miilaa kan ta'e Kiriisuutaniin har'a miirrii fi haalli isaan irra jiran fardaa lafaadha. Kanaaf inni fardaan deemu isa lafoo deemuun dorgomuu hin danda'uun yaada Kiriisuuton murtii kilaboota masaanuu walii yeroo hundumaa liverpoolii fi Manchester United ilaalchisuudhaan kennedha. Akka yaada Kiriisuutanitti seexanoonni diddiimoon weerara liverpool dandamachuudhaaf ni rakkatu. Hubadhaatti ilaala. Saalaan lammaffaa dhalateera. A sight of goal, a wonderful finish, Cody Gakpo! Adulation at Anfield! Yeah, well, it's just a case of... Cody Gakpoon immoo iddoo jiruu fi eenyuuf akka taphachaa jiru sirnaan baraa dhufeera. Luis Diazis yoo ta'e tooftaa taphaareen Slot duguugee bareera. Sararri gidduu gurbaa magaalaa maqaan isaan dhaadeffamne Ravan Barchii fi Alex McAllisterin kuulameera. Iddoon itti isaa garuu miidhamaan harca'eera. Ittabdanni kilabichaa Ibrahima Konaateen hin jiru. Chao Gomezis akkanuma. Bradleynis miidhama qaba. Ni deebi'a jedhamee torbaan eegamullee teessoo jijjiirraa irra taa'uufillee carraa kan hin arganneef Federico Ciisaan iddoo itti isaa haphate kana ni yabbisa jedhameera. Working this part of the pitch and Garnacho's got in here off Kelleher and followed up by Scott McTominay. A goal in the 10th minute for Manchester United. Ruben Amorim's salphumatti ulaan isaa banaa ta'aa dhufeera. Taphoota arfan darban irratti galchii 11 dhugeera. Akka gufuu galgalaa yoo ol jedhan gad yoo gad jedhan immoo ol kan jedhu Andree Onanaan weerara Saalaa Diyaazii fi Gaakpo akkamiin dabarsan gaafii guddaadha. Adabbii isaanii xumuranii gara taphaatti deebi'uun ibsaa seexanoota diddiimoo Bruno Fernandezii fi Manuel Ugarte hidda United butute ni salphisu. Humni United osoo hin eegamin City dhabamsiise. Tarii Liverpoolitti dabalan xiqqaatus guddatus abdiin Amorim gara fuulduraa dhagaa bu'uuraa ni kaa'am. Artistoonni kubbaa miilaa sarara gidduu McAllister fi Fernandes, Ugarte fi Gravenberch dilbata maal ta'an garanumaan hawwii guddaadhaan kan eegamu ta'eera. Cut out by McTominay. Salah! Good night and good luck! Liverpool 4,